congratulation warri jimaa qamaatan baga gammaddan qorannoon jidduu kana ifooms akka mul'isutti warri jimaa qamahu sifa warra jannataa afurii wal fakkaatanii jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti teessuma warra jannataa irraa wayita dubbatu yattaki'uuna ni ciqilfatanii tatta'an jira warri jimaa qamahulleen wayita jimaa isaanii qamahan ciqilfatanii tatta'anii qamahan lammaffaa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayita dubbatu teessuma warra jannataa irraa mutaqaabiliin ji'ee dubbataa jechuudha fuula walitti deebi'anii taa'anii jechuudha. Taa'an jeetu quraana keessatti rabbitti haala warra jannata irraa dubbata jechuudha. Warri jimaa qamahulleen fuula walitti deebi'eeti taa'ee qamahaa jechuudha. Sadaffaa irratti khitaamuhu misku jedha. Wanni isaan aarfatan akka miskiitti urgooyti jedha rabbiin waa warri jannata aarfaturraa jechuudha. Ni urgooyti jedha. Warri jimaa qamahulleen akkasitti waan urgooytu aarfatee qamahaa jechuudha. Afuraffaa irratti nadrata na'iim jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana irraan. نظرة النعيم إفقاري داتو فولا ساني رامول داتهاجا إفقاري دا فول سانين إفا يفول ورا جنتها أكاسما ورا جماع كمول لي ويتمر كاني فول سانين إف حال أفران كناني ورا جنتها فكاتي ورا جماع كمو بغا مدن الله أكبر